Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom Riijinii Kibbabaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaf deeggarsa meeshaalee barnootaa dabtara darzana 1,500 taasiseef. Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa qaamni 3 guyyaa oomishtummaa sababeeffachuun barattoota boru biyya kanaaf abdii ta'an oomishee baasuuf harcaatii barattootaa manneen barnootaa keessatti mul'atu hambisuu fi qulqullina barnootaa galmaan ga'uuf barattoota maatii harka qalleeyyii ta'aniif Itiyoo Teleekoom waliin ta'uun mana barnootaa Gooroo sadarkaa 2ffaa keessatti deeggarsa meeshaalee barnootaa taasiseef. Itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Darajee Tasfaayee ergaa dabarsaniin maatiin harka qalleeyyii kamuu sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin barattoonni isaanii barnoota akka addaan hin kunneef dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hirmaachisuun deeggarsa meeshaalee barnootaa adda addaa taasifamaa turuu ibsanii kanaaf immoo Itiyoo Teleekoom Riijiniin Kibbabaa adda dureedha jedhan. Ganna kana akka magaalichaatti qofaa barattoota maatii harka qalleeyyii 16,000 oliif deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifamus dubbatan. Akka waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kaayyoon nuti qabannee kaane barattoonni maatii harka qalleeyyii keessaa dhufan kamiyyuu sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin mana barnootaa irraa hafuun qabu kan jedhuun hojii gurguddaa hojjechuudhaaf karoorfannee ganna keessa hojii babal'aa hojjechuun danda'ameera. Kanarraa ka'amee aanaan hunduu kutaaleen magaalaa dhaabbileen barnootaa magaalaa keenya keessa jiran kan mootummaa kan dhuunfaa dhaabbileen akka gumuruuka Itoophiyaa damee Adaamaa har'ammoo gaafa laaltan Itiyoo Teleekoom walitti dabalatee meeshaalee barnootaa kana dhaabbilee adda addaarraa ijoollee 16,000 ol bara barnootaa 2018tti ijoolleen kun daftara boorsaa qalama argatanii barachuu akka danda'aniif karoorfannee hojii babal'aa hojjechaa jirra. Kantiibaan Ittaanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu mootummaa dhaamsa dabarsaniin barnoonni furtuu rakkoo biyya tokkoo akka ta'e kaasanii hojiileen gama barnootaatiin hojjetaman kamuu dhaloota qaruu waan ta'eef deeggaramuu akka qabu dubbatan. Hojiileen tajaajila lammummaatiin magaalicha keessatti dhaabbilee adda addaatiin raawwatamaa jiru fakkeenyummaa gaarii waan qabaniif kuni cimee itti fufuu qaba jedhan obbo Nigaatuun. Barnoonni furtuu waa hundaati. Barnoonni utubaa diinagdee biyya kanaa ceesisuudhaaf iddoo guddaa kan qabu barnoota. Barnoonni immoo utubamuu kan qabudha. Tokko maatiidhaan, barattootaan, dhaabbileedhaan kunis sadii walitti dhufee barnoota milkeessuu kan danda'anidha. Kanaaf hojiin immoo ganna kana keessa jiru hojii tajaajila lammummaa akka magaalaa keenyatti bara kana keessatti hojii guddaa hojjetamuu danda'ameera. Gama barnootaatiin keessattuu manneen barnootaa keessatti loojistikii walitti qabu daftara boorsaa qalamas dabalamee hojii guddaa kan hojjechamaa turedha. Kanneen keessatti immoo hojii gannaa kannaan dhaabbileen keenya keessattuu kan akka dhaabbilee Teleekoom akkasumas dhaabbilee Gumuruu akkasumas dhaabbileen galii federaalaas kana giddu galeessa godhameen hojiin daftara sassaabuu qalama wal sassaabuu boorsaa kennuu wajjin wal qabatu hojii guddaadha jechuudha. Inni kun waliigalatti dhaabbanni Teleekoomis bara baratti jechuudha bara hundaa barattoota harka qalleeyyii ta'an sababa daftaraatiin mana barumsaarraa akka hafuu hin dandeenyeef waggaa waggaadhaan jechuudha barattoota kanneen yaadatanii barataa qofa yaadachuu qofa osoo hin taane hawaasni yaaddoo barataa isaarraa sammuusaa akka bilisa godhuu fi akkasumas immoo abdii akka qabaachuuf Teleekoom akka magaalaatti hojiiwwan hedduu guddaa hojjechaa kan ture ammas immoo gama barnootaatiin hojii guddaa hojjechaa jirtanii. Dhaabbata Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan Riijinii Kibbabaa obbo Shawaraggaa Shifarraa Itiyoo Teleekoom hojiilee tola ooltummaa hedduu irratti kan hirmaatu ta'uu himanii guyyaa kanas waajjira barnoota magaalichaaf meeshaalee barnootaa dabtara darzana 1,500 baasii birrii miliyoona 1tti siqu baasii gochuun deeggarsa gochuu himan. Dhaabbatichi bara kana barattoota 4,000 oliif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisuus himan. Akka riijinii keenyatti yoo ilaalle gara dabtara barattoota 4,000 250 ta'anii fi deeggarsi kun kan taasifamaa jiru. Kana keessa guyyaa har'aa kana asitti gara dabtara 1,500 almost qarshii yoo lakkoofte gara miliyoona 1 ka ta'u tajaajila akkasiitti kan kennaa jirru. Guyyaalee lamaan darbe keessa dhiigni illee kennamaa ture. Qarshiin illee warra harka qalleeyyii keessattuu abbootii soorama ba'anii dadhabaa jiran isaan deeggaraati kan jiru isaaniifis kennamaa jira. Barattoonni deeggarsi meeshaalee barnootaa taasifameef tokko tokkos kutashan daftara gammachuu cimee baradha dubbisuu irra duraan hin beeku ture amma barachaa jira. Bakki galatoomaa jechuudha.